Guyyaan kun akkuma seenaan isaa nama baay'ee biratti beekamu eebila 15 eebila 15 1980 addi bilisummaa Oromoo hogganoota isaa irra guddeessa dura taa'aa dhaabichaa Hayyuu Duree Jaal Magarsaa Barii ittaanaa Hayyuu Duree Jaal Gadaa Gammadaa akkasumas miseensota gumii sabaa kata'an kanneen akka Jaal Abboomaa Mittukkuu akkasumas Jaal Hingazuu Bantii Jaal Faafam Dooyyoo Jaal Qacalee isaan kana fakkaataa nama 10 bakka tokkotti dhaabe. Bakka tokkotti ka dhaabee fi addi bilisummaa Oromoo gaafa lafaa ka'utti baha Oromiyaa keessatti dura Jaalalamoo Qilxuu rasaasa jalqabaa ka jalqabee falmaa hidhannoo addi bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo dirqameetti seene keessatti namoota hedduu wareegeera. Wareegama kana keessatti seenaa biraa dhalate naannoo sanatti sunis weerara Somaalee Itoophiyaa irratti bante. Weerarri Somaalee Itoophiyaa irratti baname kun Itoophiyaa qofaa osoo hin taane uummata keenya walii galaa saamuu dubartoota gudeeduu fi kana fakkaataatti waan seenaniif addi bilisummaa Oromoo dirqamee humna Somaalee kana wajjin falmaa seenee uummata keenya ittisuutti seene. Kanaaf walgidduu humna Somaalee biyya seenee fi adda bilisummaa Oromoo gidduu wareegama hedduun ta'e. Inni kun injifannoo adda bilisummaa Oromoo qooda guddaa keessa qabuun xumurame. Adda bilisummaa Oromoo suuf keessatti humna isaa gamaaggamuudhaan akkasumas jaarmiyaa isaa gamaaggamuudhaan sadarkaa jaarmiyaa isaa caalaatti bifa horsiifachuu fi sirna qabsiisuuf Somaaliyaatti hoogganni akka bobba'u imala isaa akka jalqabu murtaa'ee jaallan kun bobbahan. Jaallan kun bobbahanii gammoojjii Somaaliyaa keessatti bakka Shiniggaa jedhamu kanatti shiftoota Somaaliyaa ka jedhamani kaan lola Somaaliyaa sanarraatii harcaanii hafanii jedhamu haa ta'uutii ka akka gara fuulduraatti qormaati adda baasuu qabu ka waraana Somaaliyaatti hidhata qabu jedhamee yaadamu ni qabaman. Yeroo qabamanitti eenyummaa isaanii ibsaniiru maaliif akka deemaa jiranis ibsanii haa ta'uutii aarii kanaan dura dirree lolaa irratti ummati keenya ittisuudhaaf waraanni keenya godhee fi isaan gidduu falmaa ta'e waan qabaniif darbee immoo lafa Oromootiif bolola qaban irraa jibbinsa horatuudhaan bakka lamatti akka isaan adda bahanii Islaamaaf Kiristaanatti akka qoodaman ajaja kennaniif. Haa ta'uutii ka deeman kun kaayyoo ka qaban akka Oromootti Oromoo akka amantiitti mataan amantii ka qaban akka Oromootti Oromummaa ka waliin qabanii fi kaayyoo waliin deeman immoo ka waliin qaban waan ta'eef addan baanuu murtii isaanii fi akkasumas wal qabatanii kun murtii isaanii ta'uu himanii fi kanarraa ka'uudhaan gara laafina tokko malee gara jabinaan nama 10 achitti ajjeesan. Inni kun odeessisaa fi oduunsaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo gahutti hagam ulfaata akka ta'e warri as jirruu fi Oromoon hundi kana hubatu ni rakkata jedheen amanu. Haa ta'uutii haala abdii kutachiisaa kana keessatti hoogganni irra guddeessi yerootti wareegamee jedhutti dhaaboti hedduun ni faca'u. Waraanni bilisummaa Oromoo fi miseensoti gumii sabaa garuu waadaa ol aanaa kanneen wareegaman kanaa fi kasana duras wareegamaniif waadaa isaa haaromsee bara 1993 miseensonni wal gahanii hooggana of keessaa baasan. Inni kun seenaa adda bilisummaa Oromoo jiraatu keessatti bakka guddaa ka qabudha. Sana booda kanarra dhaabbatuudhaan guyyaa ulfaataa eebila 15 kana ka hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo fi ajajooti waraana bilisummaa Oromoo 10 bakka tokko Shiniggaatti dhabaman kun guyyaa yaadannoo wareegamtootaa fi gootota Oromoo akka ta'u murteesse. Adda bilisummaa Oromoo walga'iisaa fi hooggana isaa labsatuu boodatti. Inni kun silaatii wareegamtootaa fi gootota akka biyyaatti biyyi yeroo qabatamee jedhutti biyyatu kabajuu qabu. Haa ta'uutii ulfaatinsii fi akkaataatti hoogganoonni kun
wareegaman yeroo sana keessatti gara fuulduraattis qabsoo godhaniif sana dura wareegamaniifis gaatii kennuu fi lubbuu kennuun waan barbaachiseef guyyaa sana akka murtaa'e jechuudha. Sanarra dhaabbatamee waggaa 34 darban kana keessatti guyyaan eebilli kun bakka hundaatti kabajamaa as gahee yeroo waggootii 5 6 7 darban kana keessatti immoo fincila diddaa gabrummaa keessatti wareegamtoonni dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo fi kaa'immanii akkasumas uummati Oromoo qabsoo kana keessatti hirmaataa adeemu keessatti sana qofaa otoo hin taane dhaaboti Oromoo kanneen mirga uummata Oromootiif qabsaa'aa jiran kanneen nagaadhaan qabsaa'anis haa ta'u falmaarra ka jiran wareegamtoonni isaanii hundi kanatti dabalamee uummati Oromoo guyyaa kana guyyaa gootota isaa fi wareegamtoota isaa ta'uun ofitti fudhataa deemuun guyyaa wareegamtoota Oromoo ta'ee kabajamee Oromoodhaan hammatamuu isaatti inni kun injifannoo uummata Oromoo fi injifannoo warra wareegamanii ta'uu isaatti baay'ee itti boonna. Akkasumas immoo wareegamni isaanii kun firii malee kan hin hafne ta'uu isaarraati isa kanattis itti gammannaa hundi keenya bakka kanaan nu ga'ee gammachuu kanaan nu ga'ee jechuudha. Wareegamni akkasitti jalqabe akkuma amma jedhetti karaa dhihaas kasummiidhaan ana biraa dhuman akkasumas seenaa fakkaataa akka qaban waraanni bilisummaa Oromoo dirree Oromiyaa guutuu keessatti giddugaleessa baha kaaba kibba keessatti bakka hedduutti ka wareegaman uummati Oromoo guutummaatti qabsoo kan ofitti fudhatee fincila diddaa gabrummaa keessatti kanneen wareegaman keessattuu immoo qeerroo bilisummaa Oromoo gandeen Oromiyaa hunda keessatti akkuma dhiyoo kana jedhe bakka dhaabanne kana keessatti Amboo keessatti gaafa jaagamaa badhaanee kufetti barattoota 1800 akkan odeeffannoo qabutti reeffa isaarra tarkaanfatanii waadaa qabsoo kanaaf galanii sana booda ka wareegaman lakkoofsan qaban. Asirraa qabee gandeen gara dhihaatti yoo deemne gara kibbaatti yoo deemne gara bahaatti yoo deemne gara kabaatti yoo deemne gandeen hunda lakkaa'uu dandeenya. Gandeen kana keessatti dargaggeessi hin kufnee fi uummati hin wareegamne hin jiru Oromiyaa keessatti. Kanaaf guyyaan kun guyyaa wareegamtoota Oromoo hundaati ka jennuufi kana har'a wareegamni nurraa dhaabbatuu baatullee Oromiyaa keessa dhaabbanne guyyaa kana kabajuu keenyaaf kabajaan bara baraa wareegamtoota keenyaaf haa ta'u.